Daaliyaa Woker waancaa addunyaa darbe irratti biyyi isaanii waancaa addunyaa akka injifattu kan gargaare giddu seentummaan humna hafuurawaa wayii jira jettee amanti. Boonaas Aayires kan jiraattu ga'eettiin gannafatame tokko tuni raajiin wayii Arjentiinaan akka waancaa addunyaa mo'attu gargaareera jetti. Daaliyaan garee warra qaalluu kan hafuuratti amananii fi garee Arjentiinaa fi Liyoonel Meesiidhaaf wareega godhan keessaa takka. Gareen dubartootaa kun La Burijaanitaa jedhanii of waamu. Jechoota lamarraa walitti fidanii uuman. Biruuja hiikni isaa warra hafuuraan waa hojjetuu fi La Iskaalonet maqaa garee masoo Arjentiinaati. Akka Daaliyaan jettutti gareen La Burijaanitaa kun hojii falfalaa hafuuraa kana hojjechuuf kadhannaa, sagadaa, dungoo fi raajii adda addaa fayyadamu. Gareen kun karaa miidiyaa hawaasummaa WhatsApp wal quunnamuun garee Arjentiinaatiif gama kam irratti falfala hojjechuu fi akka qaban waliin mari'atu. Falfalli isaan irratti deddeebiin hojjetan keessaa tokko garee faallaa isaanii taphatu keessaa nama wayii akka miilli dhallaadduu bishaan keessa taa'ee laafu godhu. Daaliyaan garuu gocha isa kana hin deeggartu. Isa caalaa hojii hafuurawaa gaarii ta'e kan akka dungoo ibsuun garee isaanii akka anniisaa gaarii argatan gochuutu filatama jetti. Bara 2022 yeroo Kaatar irratti Arjentiinaan waancaa addunyaa injifatte gareen La Burijaanitaa milkaa'ina hojii isaanii akka keessa jiru amanu. Akkan ani amanutti akka waancaa mo'annuuf hojiin hafuuraa hojjenne gargaara jetti Daaliyaan. Kanaaf jechas waancaa addunyaa baranaa irrattis dungoo adii fi cuquliisa kan uffannaa garee biyyaalessaa Arjentiinaa ibsu teessoo ishee irratti qabsiisuun kadhata amma duraa baranas akka itti fuftu dubbatti. Arjentiinaa keessatti wanta tokko yaaltee yoo milkoofte yeroo itti aanus akkaatuma duraa sanaan irra deebitee hojjechuu qabda jetti. Taphoota waancaa addunyaa irratti hojii hafuurawaa akkanaa kan hojjetu garee deeggartoota Arjentiinaa qofa miti. Gareen warra Peeruus magaalaa guddoo isaanii Limaa keessatti gareen isaanii gulaalli waancaa addunyaa akka darbuuf kadhannaa hafuuraa taasisaniiru. Garuu rukuttaa adabbii Awustiraaliyaadhaan 5-4 mo'aman. Afrikaa keessatti keessumaa gama kubbaa miilaatiin hojii hafuuraatiin deeggaruun kun barsiifata guyyuuti. Gochoonni kun namoota tokko tokkoof aadaa dur turee fi fayyinsa fidu. Konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa bara 2002 irraa kaasee garee gorsitoota kanneen jedhamanii fi kanneen hojii hafuurawaa hojjenna jedhan gareewwan kubbaa miilaa keessatti qooda akka hin qabaanne dhorke. Gaazexeessaan kubbaa miilaa Maher Meezaay ammayyuu taanaan deeggartoonni kubbaa miilaa istaadiyeemii keessatti shubbisa meeshaalee falfalaa kanneen fakkaatan uffatanii fi yeroo tokko tokko immoo luboota abidda mul'isan jiraachuu hima. Ji'a Sadaasaa bara darbe Naajeeriyaan yeroo calallii waancaa addunyaa irraa kufte leenjisaan garee biyyaalessaa biyyattii gareen Riippaabilika Koongoo hojii falfala hafuuraa irratti hojjete jechuun himatanii ture. Leenjisaan garee biyyaalessaa Koongoo Filoorent Ebengee himata kana himata bu'uura hin qabne jechuun deebii kennan. Kilaboonni ciccimoon jiru. Taphattoonni ciccimoon achi taphatu. Kanaaf wanti Awurooppaadhaaf haaraa ta'uu malu kamuu ija shakkiitiin ilaalamuu mala jedha. Meezaayin ta'ulleen gochoonni akkanaa waan Afrikaanonni itti qaana'an ta'uu akka hin qabaannee fi kun waanuma namoonni jireenya guyyaa guyyaa keessatti raawwatan akka ta'e hima. Ilaalchi gochoonni hafuurawaan Afrikaanotaa akka waan duubatti hafaa fi addunyaa sadaffaatti ilaalamu kan gama lixaatii dhufu ammoo akka gaariitti fudhatama. Kan namoonni hedduun irratti walii galan garuu hojii hafuurawaa kana garee faallaa irratti dhiibbaan akka uumamuuf kadhachuu fi hundaaf waaqa kadhachuun waan wal adda ta'udha. Gareewwanii fi deeggartoonni kubbaa miilaa Afrikaa akkuma amantii Islaamaa Kiristaanaa keessatti barsiiftota Abrahaam fudhachuu caalaa iftoomina qabu jedha. Meezaayin iyyi deeggartoota garee biyyaalessaa Aljeeriyaa irraa dhaga'amu Allaha garee isaanii eeguu fi gargaaruu ergaa jedhu qaba. Gareewwan lixa Afrikaa hedduu keessumaan warra akka Gaanaa fi Naajeeriyaa yeroo dhaggeeffatte tapha hunda irratti faarfannaa dhageessisu jedha. Ministeerri ispoortii Gaanaa Koofii Diyyee mana amantaa keessatti garee biyyaalessaa biyyattii kan urjiiwwan gurraacha jedhamaniif akka amantoonni kadhatan yoo gaafatan dhagahaman. Waldaan kubbaa miilaa Gaanaas amantiiwwan gurguddoo lamaan biyyattii Kiristaanaa fi Musliimoon garee biyyaalessaa fi akka kadhatan gaafatan. Tajaajilli Kiristaanaa biyyaalessaa Gaanaa magaalaa guddoo biyyattii Akraa keessatti sagantaa kadhannaa garee kubbaa miilaaf adeemsiseera. Kana malees imaan biyyaalessaa biyyattii bira deemuunis kadhannaa Islaamaas fudhataniiru. Waaqni waan nuti hojjennu hunda gidduu jira jennee amanna. Tattaaffiin namaa dhugaadhaan ni barbaachisa. Garuu immoo tattaaffiin nuti akka ija godhatuuf eebba waaqaa gaafachuu barbaachisa jedhu gaazexeessaan Akraa jiru Naataan Larii. Akka Meezaayin jedhutti biyyoota Afrikaa kanaan alatti haala adda ta'een biyyi kubbaan miilaa fi kadhannaan baay'ee walitti hidhamee jirti. Dargaggeessa ta'ee kubbaan miilaa dhuguma kadhannaa wajjin walitti hidhamiinsa qaba jedhee akkan yaadu kan na godhe bara 2002 yeroo Biraaziil waancaa addunyaa mo'atte. Taphataan Biraaziil Kaakaan tiishertii ofirraa baasee uffannaa jalaa isaarratti barreeffama ani kan Iyesuus jedhu mul'ise.
Waan ajaa'ibaati! Sana dura taphattoonni uffannaa biraa jalatti akka uffatan hin beekun ture jedha. Waan suni addunyaaf ergaa dhaamame jedha Meezaayin. Bara sana xiyyaarri taphattoota garee Biraaziil fe'ee osoo balalii hin eegaliin kadhannaan irratti taasifame. Sirna aviyeeshinii keessatti kadhannaan akkanaa kan taasifamu imala murteessaa ta'e osoo hin taasisiin dursa. Yeroo sana deeggartoonni kubbaa miilaa Biraaziil kadhannaan kun biyyattiin waancaa addunyaa 6ffaa injifattee reekardii addunyaa qabatti jedhanii amananii ture. Akkasumas ta'e. Kanarraa qindeeffannee asirratti goolabaa qophii biraan haga wal agarutti nagaa waaqayyootiin tura.